أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا دينين في الإسلام ما إجنو قوت خراهم دما خراسا كبنو تلا ميخا رب فارسنا ميكا ربي فارسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعني وإياكم بكل خير. وبلينكي يا داوتوتا تي في إسلاما وقرب سبحانه وتعالى ترباننا النيسي قيا خبجما سيدة ترباني سيدة قيا ترباني خنته قيا جمات نقه إسننجا. وبلينكي يا دررتي لفما إسنقافنا تربان دبري سغنتا تينيتا إيديلي سغنتا والدرقمي برنوتا إسلاما إسني أبو خينياف لفما حالا توكو توكون sagantaan tun osoo isiniin dabrin hafte xiqqoo qufaa tokkonnatti ture. Sanumaa fi alhamdulillah rabbiin nu caafiyyee arraa bal'inaan gara istiidiyoo TV Islaamaatitti deebinee sagantaa teenya suduudaan eegallee jirra. Obboleeyyan keenya tun sagantaa teessan tan torbaanitti guyyaa tokko isinii dhiyaatu sagantaa waldorgommii barnoota Islaamaati. Sagantaa waldorgommii barnoota Islaamaa tan guyyaa arraa kutaa 14ffaa tana keessatti yoo rabbiin keenya nuun fadhe sa'aa takkaa fi daqiiqaa muraasa keessatti hijiraarraa bara lammaffaa keessa taateelee adda addaa tan taariika islaamaa keessatti sahaabota rasuula rabbii sallallahu alayhi wasallamii fi ergamaa isaanii ka isaan akkaan jaalatan jidduutti taate waan kanarraa wal mariyannaa jechuu. Akkuma beekamu hijiraarraa bara lammaffaa kana keessa deebisaa isinii himuttiin jira arra jalqabumarraa namni qaamaa qalbiin dhageeffate deebisaa arra waanumaa nana haasa'u tanarraa deebisuu ni danda'a. Yoo rabbiin nu laaffisee lola badrii faarraa laallaa akkasuma fariidatu as-siyaam soomanni dirqama yoom tahe shari'aa islaamaa keessatti akkasuma zakaan yoom dirqama taate akkasuma yoo rabbiin keenya nu laaffise immoo ciida salaata iidaa salaatuun yoom sunnaa shari'aa islaamaa keessatti taate waan jetturraa gaafiilee wal duraa duubaan qopheeffannee isiniif qophooyne jirra. Obboleeyyan keenya daawwattootaa fi hordoftoota TV Islaamaa jaalattoota sagantaa waldorgommii barnoota Islaamaa qophii tanarratti hirmaattanii yaada keessan kennachuuf qophii tanarratti hirmaattanii waldorgomtanii irraa barattanii wal barsiisuuf bilbiloota lameen harka kiyya biratti argamu kana bilbila keessan irratti seef godhachuudhaan akka nu qunnamtan gamanumaan isin hubachiisna. Obboleeyyan kiyya torbaan lamaan arraa rabbiin keenya nu laaffise rasuuli rabbii sallallahu alayhi wasallam hijiraarraa bara jalqabaa keessatti maal akka dalagaa ture bal'inaan waliin laallee turre jechuu. Gaafiin jalqabaa waldorgomtoonni guyyaa san gaafataman rasuulli yeroo jalqaba madiinaa seenan maal hojjate jechuudhaan yeroo gaafannu namni hedduun gaafii tana deebise rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam yeroo madiinaa jalqaba seenan akka masjida jaaran آخى بين المهاجرين والأنصار أمة أنصاراتي في مهاجرة وبلما إسلام كيسان جدت أومي تنتنا دبنة تره أكسما بلنا وائي أزانات الرا دبنة تره برو متكفى خنا خيس رسول ربي صلى الله عليه وسلم يرو مسجيني جارمي دمو أزانا وائي أزانا تنا إرتي والمرية أكمتي أمني إسلاما dhagahee waqtii salaataa beekee gara masgiidaa dhufaarratti sahaabota isaa wajji wal mari'ate isaanirraa haalan labnu jee jira isaanirraa xurumbaa haa afuufnu jee jira isaanirraa immoo waan akka dibbee dhoynee sagalee haa dhageessisnu jee jira isaanirraa immoo akkasuma bakka ol fuudhamtuu irratti
ibidda qabsiisne akka yeroon salaataa geesse hubachiisni jedhu jira jechuudha. Ra'ayii tana hundarraahu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam ra'ayii irraa booda nidaa'a yaamiinsa haa goonuu jechuu irratti walii galanii eega achii deeman sahaabonni isaatirraa namni tokko waa'ee azaanaa tana manaamaan arkee dhufee itti hime. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي منام ما أكسيسا أك أركي رسولته رسول ربي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد خمناما واي أزانا أركسنين أزانا خنديمي بلال تلقين برسيسي إسات سقلي بريدو كباجئيني أكسيت عبد الله بن زيد خمناما أركسن بلال برسيسي بلال أزانو إيغلي يجو torban dabre obboleeyyan kiyya dhiifamallee nu godha yeroo waa'ee azaanaa tanarraa gaafatamnu shamarran keenya hedduu azaana nillee hin sagaleessinaati mee azaana kana tartiibaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waan jettu tana ilaa hanga dhumaatitti tartiibaan ja'a jennee shamarran hedduu waa'ee azaanaa gaafanne shamarran waa'ee azaanaa gaafatame nama 5 haga 4 ga'u keessaa nama tokko qofaatu azaanummaan kun akka sirriititti tartiiba waldura walduuba azaanaa kana arkatee jechuudha. Tanaafu waan san qaceelloo qoodha inshaallah suduudumaan gara warra guyyaa irraa bilbilatti dabarra. Obboleeyyan keenya warra bilbila sararra jira. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah jalqaba irratti baga nagayaan gara TV Islaamaa bilbiltanii mee durarratti maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa himuudhaan na gargaara. Maqaan kee Khadija jedhama. Khadija eenyuti? Khadija Hussein. Khadija Hussein eessarraa bilbilte? Jiddarraayi. Jidda. Obboleettii teenya ta lammaffaa sagalee teetillee ol fuudhii sirriitti akkaan si dhagayu bakka maqaa keetii fi bakka maqaa yaa Suhayba Aliyu Naanzaan Saudi Arabiyaa Riyaadarraa. Suhayba. Riyaad. Jazakumullahu khairan isin lamaanuu galatooma inshaallah qophaa'aan isiniin jaha daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa waldorgommiin barnoota Islaamaa akkuma eegalamteen waldorgomtoonni lama bilbilanii sarararra galanii jiran isaanis Khadija Hussein jiddarraa fi akkasuma Suhayba Aliyyi biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadirraa bilbiluudhaani waldorgomuuf qophaa'aa jiran isaanis akkuma saganteeffannetti gaafilee sadeen isaaniif qophooyte isaaniif dhiheessine abbaa injifatu laallaa jechuu rabbii isinii haalaafisu namni jalqaba gaafii gaafatamu Khadija Hussein jiddarraa. Khadija ummata islaamaa keessa nama munaafiqaa guddaa tokkotu ture zamana rasuulaati keessatti nama munaafiqa jechuun nama gubbaa isaa islaama fakkeessee keessi isaa dhoysaa qabu nama yeroo rasuula bira dhufe akka nama rasuula jaalatu islaama jaalatu tahuu khasirrii islaamaa baasee dabarsu munaafiqni guddaan zamana rasuulaa beekamu eenyu? Filannoo moo? Takki ni deebista filannoon hin jirtu jazaakillahu khairan. Maqaa isaa yoo beekte. Filannoon hin jiru? Maqaa nama sanii yoo beekte munaafiqtichi guddaan zamana rasuulaa eenyu? Filannoo naa kennaa? Yoo dandeesse deebisii yoo hin dandeenye immoo hin beeku jedhe filannoon qabnu jazaakillahu khairan dhiifama waqti. Maqaa nama sanii yoo beekte yaali yoo hin beekne immoo hin beeku jedhe jazaakillahu khairan filannoon qopheessin. Sakandii muraasa sii kenna hin beektu? Khadija. Aye yoo hin beekne hin beeku jedhe turin inshallah jazaakillahu khairan akka yeroo itti fayyadamnu. Suhayba. Munaafiqtichi zamana rasuulaa beekamaan guddaan eenyu maqaan isaa? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal jette? Abu Jahal. Abu Jahal jette ayyee galatum jazaakillahu khairan baarakallahu fiik. Gaafii lammaffaa Suhayba sii dura gaafatama dhageeffadhu sirritti.
lolli guddaan islaamummaa keessatti jalqaba godhame lola kam? lola badri. بدر ما أحد أحد ما بدر Ustaz, sagaleen santitti cuma macam apa je? Tiba-tiba tak ada apa tu. sagaleen tiyya sirraa fagoo jirti Aman tak ada apa tu. sagalee ta'e wal qixxeeffadhu dhageeffadhu lola guddaa islaamummaa keessatti jalqaba dura godhame lola kamiin je? Lolli dura godhame jechuun islaamummaa si jette. Lola badriiti. lola badrii ka sirrii ta'e booda laallaa khadiija نعم lolli islaamummaa keessatti jalqaba godhame lolli guddaan لولا أحد lola uhud hayya gaafii sadaffaa khadiijaa dhageeffadhu ها lolli badrii hijiraarraa bara meeqaffaa keessatti tahe? rasuulli makkarraa madiinatti baqatee bara meeqaffaa keessatti lolli badrii kate? وقاك الأسد بوده waggaa kudha ama لا يعني akka itti addaan baasnu daawwattoota keenya sirritti na dhageeffadhaa warri gaafii deebistanilleen hijiraa dura nubuwwummaa haasoyna nubuwwummaa jechuun ergamuu isaa bara tokko lama sadii jennee hanga waggaa 13 kuni waggaan 13 yeroo rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam makkaan keessatti jiraatu zamana nubuwwummaa jaaniin eega madiinatti baqate immoo ammallee tokko jaanii eegalan hijiraarraa bara tokkoffaa hijiraarraa bara lammaffaa hijiraarraa bara sadaffaa gaafa inni madiinatti baqaterraa eegalanii hijiraarraa bara tokkoffaa bara lammaffaa bara sadaffaa jaanii lakkaawan hijiraarraa bara meeqaffaati? waggaa 13 برة وفادة bara tokkoffaati. ها madiinatti baqatee amata takka booda jechuudha hijiraarraa akkasii. Suheyba Akkasuma hijiraarraa bara takkaffaati. Lola badrii godhame. bara takkaffaa. Aywa. Ayyee jazakumullahu khairan barakallahu fiikum isin lamaanuu hedduu galatoomaan isinin jaa ulfaadha jazakumullahu khairan qabxii teessan dhageeffadhaa deebi'aati inshaallah. daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa akkuma dhageeffachaa turtan wal dorgomtoonni lama wal duraa duubaan gaafiilee sadeen isaaniif dhihaattee deebisaa turan. wal dorgomtoonni keenya kun Khadiija Hussein magaalaa Jiddaa akkasuma Suheyba Aliyyi magaalaa Riyaadirraa bilbiluudhaan qophii tanarratti hirmaatan. isaan lameenuu gaafii sadii gaafataman. gaafiileen isaan gaafatamanii fi deebisaan sirriitii fi akkasuma isaan kannan tan armaan gadii tana fakkaatti. gaafiin jalqaba isaan gaafataman munaafiqni guddaan beekamaan zamana rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam eenyu jennee Khadiija Hussein hin beeku jettee Suhayba Aliyyi immoo Abu Jahal jettee Abu Jahal kaafira guddaadha. munaafiqa jechuun nama islaamummaa keessa seenee islaamummaa tana qaamaa qalbiin hin fudhatin nama islaamummaa keessa jiru qaamaan rasuula bira jiru qalbiin isaa bakka biraa jirtu jechuu isaanii. Abu Jahal illee sirrii miti. isaan lamaanuu gaafii tanaa hin arkanne deebisaa maybe booda gaafadhee isinii hima jazakumullahu khairan. gaafiin lammaffaa obboleeyyan keenya gaafataman lolli guddaan taariikha islaamaa keessatti jalqaba dura godhame lola kamiin jee? Khadiija Hussein lola Uhud jette. Uhudii miti sirrii miti sanilleen obboleettii teenya Suheyba Aliyyi lola Badrii jechuun deebistee jirti sirritti arkattee jechuudha. lolli jalqaba hijiraa booda lolli guddaan islaamummaa keessatti lola kufrii fi baaxilaa fi haqa addaa baasu godhame macrakatul kubraa khaja'amee beekamu lola badriitii jechuu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hedduu waa isaa quraana keessatti irraa dubbate. gaafiin sadaffaa akki turte lolli badrii hijiraarraa bara meeqaffaa keessatti taheen je'e? lola badrii hijiraarraa bara meeqaffaa keessatti tahe yeroon jedhu isaan lamaanuu bara takkaffaa keessatti tahe jechuudhaani deebisanii bara takkaffaa keessatti lolli badrii hin taane isaan lamaanuu dhabanii jiranii. gaafii fi deebisaa tana namni sirritti arkatee gaafiilee sadeen gaafatamte keessaa takka deebisuudhaan
Suheyba Aliyyi Khadija Hussein injifattee jirti. Khadijaan immoo yaalii guddoo goote gaafilee sadeenuu hin arkanne jechuudha. Jazakumullahu khayran baarakallahu fiikum. Okay, bilbilaa jira. Salaamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nama takka moo nama lama namni sararra jiru. Jazakumullahu khayran. Isin lamaanuu namni lamaan yoo jiraatan. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ammallee sagaluma nama tokkoo qofaan dhagayuu jira. Hello, namni lammaffaa Ummi Sumayya. Assalamualaikum. Ayyee namni lamaanuu waliin dhufe mee maqaa keessaniif bakka irraa bilbiltan naa hima. Jazakumullahu khayran. Maryam Haji Saada. Maryam sagalee ta'e ol fuudhi xiqqoo sagaleen ta'e hin dhageemtu. Maryam Haji Kadir Al-Qasimirra. Obboleettiin lammaffaa Saadaa eenyu jette? Saada tura Saudi Arabia Al-Afar. Hafar Baaxini? Eeywa. Guyyaman deni menu kamu boda nu galmeessaa nu kaaya. Inshallah jazakallahu khairan barakallahu fiik ukhti. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa marsaa lammaffaa tirra geenya jirra. Daawwattoota lamaatu bilbilee sararra jira. Isaanis Maryam Haji Khadirii fi Saada Turaati. Isaan lamaanuu biyya Saudi Arabiyaa tirraa bilbilanii Al-Qasiimii fi Hafar Baaxin irraa. Isin lamaanuu baga nagaan gara TV Islaamaa bilbiltan wal dorgommitti dhiyaachuu keessaniif galatoomaa isiniin jecha gaafiileen isiniif dhiyaatte akka armaan gadii kana taati. Gaafii jalqabaa namni dura deebisu Maryam Haji Khadir. Maryam, baay'inni waraana muslimaa lola badriiti irratti nama meeqa ture? Jeeshiin Islaamaa warri Rasuulaa waliin jiru lola badriiti irratti baay'inni isaanii nama meeqa? Gaafa raayyaan faan walaloo raayyaa keessa faa jirti. Yeroo siiraa dubbannullee lakkoofsa warra muslimaa jeeshii islaamaa dubbachaa turre. Maryam sakandii 5 qabda. Dhibba sadii. Saada. Naam. Atoo meeqa jette? Kuma sadi Allahu a'lam. Kuma sadi. Allahu a'lam. Hayyee Saada tura gaafii lammaffaa siitu dura gaafatama. Hayyee. Lakkoofsi waraana Qurayshii takkaanuu warra kaafira yeroo san Rasuulaa fi sahaabota isaatiin loluu dhufanii lola badriiti irratti baay'inni isaanii nama meeqa ture? Allahu a'lam. Iyaadadhu. Maryam, mee lakkoofsi waraana mushrikaa takkaanuu waraana Qurayshii nama meeqa ture? Dhibba sadiif kudha sadii jette? Waraana Qurayshiitiin je waraana Qurayshii. Jazaakillahu khairan. Dhibba sadiif kudha sadii jette. Komanti ilaalu jirtaniin saarraa tanaatu isin rabbashe. Hayyee Maryam, sababni lolli badrii itti taheef maali? Sababni lolli badrii itti taheef maali? Maryam, hayyee Saada dabar. Saada. Hello. Aloo ni dhagaa. Saada tura. Dhaga'uu jira.
sababni guddaan lolli badrii itti ta'eef maali? Bara haddasin gaafii kana akkuma takkan arganne cimsitanii dhiftan na fakkaate. Hayyee. Ani lammatan bilbilu Allahu aalam garuu dhageessin dagadhee maal godhare qalbii kana. Lammatan bilbiluun jeen inshaallah ni baratanii amma waan irraa sii himu kana umurii teetitti ni irraanfattu inshaallah. Ni bilbilammaa bilbiluun dhiisu garuu barumsa kana osoo xiqqoo isii misilan fakkeenyaaf sagantaa wayii daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 irraa nu barsiistanii yookaan guyyaa kamisaa guyyaa roobii dura eegasan yeroo kennitanii gaarii nu fakkaatanis san dhageeffannee itti cimnee dhufnee gaafa irratti illee hirmaannaa akka hin dagannetti jedhee yaada. Jazaakillahu khairan yaada gaariidha baarakallahu fiik anilleen itti yaadutti jira yoo amma hijiraa booda siiraan tun xiqqoo jabaachuun ooltu namni hedduu siiraa barsiisaa guruppii keessatti illee barattanii anilleen yeroo dheertuuf siiraa barsiisuun ture mee dhageessaniituma yaadattanii jechuurraahi yoommoo namni hundi kan akkanatti waa dagatu taate barnoota daqiiqaa 5 hanga 10 sagantuma tanarratti dura isin barsiisne eegas booda gaafiif deebisaa qopheessina galatoomi jazaakillahu obboleettiin teenya Maryam injirtuumi baatee jirti jazakumullahu khairan isin lamaanuu galatooma baarakallahu fiikum obboleeyyan xiqqoo gaafiin tuni itti cimtee jirti Maryam Haaji Khadiir gaafilee sadeen gaafatamte keessaa gaafii takka arkachuudhaani injifattee jirti sa'aadaa turaa hiyyaadadhu jettee irra hedduu Allahu aalam jechuudhaan deebiste zaadakillahu ilman wa fahman isin hundinuu galatooma baarakallahu fiikum gaafii sadeenuu sa'aadaan hin arkanne Maryam immoo takka gaafii sirrii arkattee jechuun nambarrii lakkoofsi sirriillee tahuu baatu maabeyn 300 fi maal kajansan isiniin himu garee itti aantuun gaafadha gaafii tan ammoo namni hundi beekuun gaarii waan taateef jecha garee itti aantuun gaafadha lola badrii guddaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa malaayikoota isaa rasuulaaf ergee lola islaamni irratti nassarame islaamummaan dukkana kufriin isii irratti hagoogamuu dhufte keessa ittiin baate lola kana taariikha islaamaa guddaa kana beekuu qabnaa jechuu akka ummata muslimaatitti lola world war 1 world war 2 lola addunyaa takkaffaa lola addunyaa lammaffaa yoom tahee eenyu fi eenyu wallole Ameerikaa fi Jarmanii wallole moo yoo jenne ilmi namaa irra hedduun ni beeka maaliif kun taariikha warra garbii waan taheef jecha taariikha islaamaa immoo baruun dirqama nurratti kanaafuu waan kana sirritti qorachuu qabnaa isiniin jenna bilbilaa jira inshaallah gara warra bilbiluu dabarraa assalaamu alaykum warri sararra jirtan hello السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله وبلين نما لما يوتاتا نسلمانو مي سلامتا دي بيسا نما توقف جلاين دغيو جرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيام نما لما افتني سا أختي تدرامي مكان كي أنيو يسرى بالبلت جزاك الله خيرا أنا محمد مكة مي سجلتي والفودي ويسي برا خشخش جاوا سندي في مي سجلتي والفودي مكان مكة مهنجة ها مكة مهنجة مكان خينا مي أختي إجس بود بيجي رابيل بالتنام سوتا جدي مريم يا دوا مريم كمان ايه مريم أنيو مريم كمان مكة مريم كمال مريم سرنا دقي ساكا بود ولي ركن والله سجلين كيسني نجامت سجلين كيستين دقيمو إن دقيمو أما اللي سرتي ومن جد أوكي أختي وبليتي لما فهمي مكان كأنه يسرى بالبيت ريهانة مكة أستاذ ريهانة أنيوتي عبد الودود ريهانة سرنا دقي سا مريم سرنا دقي ساماتي اوكي جزاكم الله خيرا بقانا جاء انقر تي في اسلاما بالبلتان والفادة سنين جنة وتوتا تي في اسلاما كجلو المنما قري صدفاتو سرر جرا قري صدفاتنا خيسة هرماتوتا لما وفبرا قمنا هرماتون خينيخم مريم كمال مكرا أكسم ريحانة عبد الودود مكرا يسال لمانو بي أرض
طيبا أشرانو بالبلاني إسلامانو سجنتاتنا تلهادا إسنين جنة gaafuma amma dura gaafatamte san ittiin deebisna akka namni waa irraa hubatuuf mee Maryam نعم lola badrii beeytaame lola badrii ايه lola badrii lola guddaa islaamummaa keessatti jalqabame dura godhame san lola ما sanirratti نسأل sirri manna dhageeffadhu jarjarinati ايه lola guddaa godhame sanirratti waraanni muslimaa baay'inni isaanii nama meeqa إبا سديد كل أسجل 319 jette ayye ayye Rihanna إن شاء الله إبا سديد كل أسجل masadi waa beeytumo isumarraa laaltee jette ofirraa كم سديد بنومان الله maal jette Rihanna كم سديد 300 miti 300 ansi dogongorsuun fadhuuti deebisaa ta'e tadhumaa sirri naayin waan qalbii kee keessa jirtu ايه si dogongorsiisuun fadhu deebisaa ta'e tadhumaa meeqa naan jettame lola badriiti irratti baay'inni waraana muslimaa nama meeqa ture ذلك أن السجنات سنجد اتفاق وجد تكشفي amma na dhageessaa sirritti والله ما تكفن ما تكفن لك amma hon dhageessu ati mee bakka irra jirtu irraa soosoi sibiraa irra kenne bakka irra jirtu irraa soosoi xiqqoo na dhageessa sirritti hello هنا قام hayyee deebisaa dhumaa naa himi lola badriiti irratti waraanni muslimaa nama meeqa ديفيس هاسريني إن شاء الله ديفيس هاسري فو مسادي جديدك kuma sadii hayyee jazaakillahu khairan okay Rihanna gaafii lammaffaa dhageeffadhu هنا قام فيسبوك الرابع هنا قام Rihanna gaafii lammaffaa dhageeffadhu طيب gaafii lammaffaa waraanni kaafiraa waraanni mushrikaa takka waraanni qureeshii baay'inni isaanii meeqa lola san irratti lola badriiti irratti جرينا ميكا warri kaafiraa كما تربة 7,000 hayyee Maryam ربي وتعالى إن شاء الله Maryam waraanni kaafiraa nama meeqa baay'inni isaanii كما كنت 10,000 10,000 hayyee Maryam gaafii dhumaa طيب sababni lolli badrii ittiin taheef maali كفري كفا أسمع كفري بقى kufri baay'ate نجاد كرارة سكر naggaadee karaa irratti qaban eenyuun naggaadee karaa irratti qabe jara muslimaati moo jara kaafiraa ha أمة مسلمة تنجد كرارة okay haye Rihanna أستاذ sababni lolli badrii ittiin taheef maali sababni guddaan والله واتنا بيكو jazakillahu khairan barakallahu fika ayya ما شاء الله جزاكم الله خيرا دعوتوتا تي في اسلاما قچلو المنما خنين سغنتا ولدرغومي برنوتا اسلاما دعوچا جرتن غلطوما اسنين جچا غرين صدفا ها ولدرا دوبان ولدرغومتي غرا قفتي ساني هيموتي دبرو جراجه جزاكم الله خيرا وبلينك يا هنگا ما وردي ولدرغومو تري مريم كمالي في ريحانه عبد الودود سلامانيو مكرا بالبلود اول درغوما تران غافو إلي مرسا لما فاترتي غافتمتي خن إسان غافتماني deebisaa isaanitti fakkaate kannan gaafileen isaaniif dhiyaate akka armaan gadiiti baay'inni waraana muslimaa lola badriitii irratti nama meeqa ture jenne Maryam Kamaal 319 jette Rihanna Abdul Wadud immoo 3,000 jette obboleettii teenya Maryam Kamaal harkattee jirti namni 300 haga 320 hime hundi ni harkata
lolli sanarratti heddumminaan lakkoofsa 313 jaanii 313 fi wahi jaanii kudha wahi kana ulamaan irraa qabdellee ni jirti nama 300 jee himu hundaafuu ni kanninaa jechuu gaafii sirrii harkattee jirti. Rihaana Abdulwadud immoo nama 3,000 jettee nama 3,000 hin ga'an ummanni muslimaa yeroo sanitti lolli sanirratti nama 3,000 hin ga'an warri hidhatee ummata kufrii saniin mormuu dhaqe. Gaafiin lammaffaa lakkoofsi warra mushrikaa takkaanuu ummata Qurayshii lakkoofsa meeqaa jennee Maryam Kamaal gaafii tanan arkanne nama 10,000 jechuudhaan deebiste. Obboleettii teenya Rihaanaanis akkasumaan arkanne nama 7,000 jechuudhaan deebiste. Lola kanarratti waraanni kaafiraa nama 950 hanga 1,000 takka gayaa jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala bi'alfin minal malaa'ikati jiheeka quraana keessatti malaa'ikaa 10,000 isaan caaltuu gabbuusne waraana san akka mooyaman rabbi godhuusan quraana keessatti himu. Garuu warri kaafiraa yeroo sanitti lakkoofsi isaanii nama 1,000 takka namni jeheni arkata irra hedduun nama 1,000 takka warri koomentii irratti barreessu jiran hedduun arkachuu jiranii garuu warra himaa jiru kana keessa hanga ammaatitti namni sirritti himen jiru nama 1,000 takka warri kaafiraa yeroo sanitti nama 313 nama 300 nama 1,000 lolanii jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'ala malaayikaa isaaniif buusuudhaan isaan nassare. Sababni lolli badrii ittiin gaggeeffameef maali jechuun himamte. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo obboleettii teenya Maryam Kamaal gaafii tana sirritti harkattee jirti naggaadee Qureeshiitu karatti qabamee jette obboleettii teenya Rihaanaan immoo hin beeku jette. Wal dorgommii tana guututti Maryam Kamaalitu gaafii 3 keessaa 2 sirritti harkachuudhaan injifate. Sababni guddaan lolli badrii itti taheef yeroo ummanni Qureeshii naggada gara Shaam bobbaasanii nagganni isaanii achi baa jiru. Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaa ergee warri biyyarraa isaan baqachiisee akka naggadni isaanii kun karatti qabamu godhe. Ummanni muslimaa naggada isaanii karatti qabnaan akkamitti naggadni keenya karatti qabama jechuun lola banuuf warri Makka jiran Qureeshiin buqqaanii Rasuulli Rabbiitilleen eega sahaabota isaatii wajjin mari'atee Rabbiin isaaf warri Qur'aana aayata buusee warri baqatee lolee firraa haa dhorgu jechuun Qur'aana aayata buuse aayata sanirra dhaabbachuudhaan lolli isaaniif hayyamamnaan ka'anii lola badrii kana gaggeessan. Lolli badrii lola guddaa islaamummaa keessatti beekamu lola kufrii fi islaamummaa adda baase lola baaxilii fi haqa itti rabbiin adda baase jechuudhaan beekama lola guddaa islaamummaa keessatti seenaa irratti baatii ramadaanaa keessatti heeja'ee himamuu jechuudha. Jazakumullahu khairan tana akkasi qabadhaa gaafii tana ammaaf bira dabarraa wal dorgomtootaatu sararra jira. Warreen sararra jirtan assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Namni tokko moo lama mee yoo nama lama taatan namni lamaanuu sagaleetti yoo dhageessan salaamtaati deebisa assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maasha Allah ukhtii mee tajalqaba maqaan kee eenyu isarraa bilbilta? Maqaa kee urjii naan jaanee Riyaad irraa inda walitti darbaa. Urjii eenyuti? Urjii Ahmed. Urjii Ahmed. Riyaad irraa? Hayya obboleettii lammaffaa maqaan kee eenyu isarraa bilbilta? Bilisee Ahmed Suudiin irraa. Bilisee Ahmed. Suudii magaalaa tamii Bilisee? Magaalaa tamirraa bilbilta? Suudiin irraa. Sweden. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Daawwattoota TV Islaamaa qaceelloo ilma namaa wal dorgomtoota lama ammallee marsaa afuraffaatiif gareen afuraffaa dhuftee sararra jirti. Isaanis Urjii Ahmadii fi Bilisee Ahmadii Riyaadii fi Sweden irraa biyya Suudii fi Awurooppaa irraa bilbiluudhaan wal dorgomuu deeman. Isin lamaanuu carraa gaarii isiniin jecha baga nagaan bilbiltan gara gaafiititti dabarra insha Allah. Urjii. Lola badrii irratti waraana muslimaa irraa nama meeqaatu ajjeefame takkaanuu nama meeqaa wareegame? Waraana muslimaa irraa moo? Nama meeqa namni waliigala du'ee awwaalame waraana muslimaat irraa? Nama meeqa? Urjii sakandii 5 qabda gaafii deebisuuf.
Haye. urjii meeqa Namni biyya jettani waraana musliimarraa. Maybe nama 300 garuu taakida dabati. nama 300 jette okay haye bilise mee waraana muslimaa khallola badriitii irratti hirmaaterraa nama meeqaatu wareegame waraana muslimaatirraa nama meeqaatu wareegame lola badriitii irratti nama 70 nama 70 waraana muslimaatiin je okay waraana muslimaatiin je na dhageessa bilise sirritti baay'ee nagamu bilbila lammaffaa kana abbaa yahyaa sagaleetti dhageetti hin jiraniisa yoo rakkoon istiidiyoo irraa taate akka ol qixxaatuuf bilise amma sagaleetti sirri dhageessa nagaame tokko amma ni dhageema sirritti hayyee waraana muslimaatirraa lola badriitii irratti nama meeqaatu ajjeefame nama 70 nama 70 okay jazakallahu khairan gaafii lammaffaa bilise gaafii lammaffaa waraanuma kanarratti lola kanarratti waraana qureeshii takkaan waraana kuffaaraatirraa nama meeqaatu wareegame takkaan ajjeefame nama meeqaatu ajjeefame yoo sagaleetti sirri dhageeffatte nama meeqaatu ajjeefame waraana kaafiraatirraa okay waraana kaafiraatirraa nama 70 ka muslimaatis 70 kan kaafiraatis 70 akkasi miti ka muslimaa beeku garuu namni ka kaafiraa nama 70 hayyee jazakillahu khairan urjii ahmad waraana kaafiraatirraa lola badriitii irratti nama meeqaatu wareegame 70 booji'ame 70 deeqa muslimarraa godhaafure 70 ka muslimaa reefu 300 jette amma maaf 14 jette koomentii arkite naa wallahi koomentii laatti hin jiru bilbila guri qoodde taasoo jiraani dura 300 jette amma 300 irraa isaa 14 deebiste namni waan arii kana gisee gede waan rifaatuudhaan fa'aa nama harkaa baduu malaa yeroo jalqabaatiif isin irra bilbila fayyada. Isa okay amma 14 si deebisa. 14 naa deebisi musliimoota 14 ummanni kaafirota amma 70. Yoo koomentii ilaaltes rabbi si harka inshallah gaafii sadaffaa urjii. aduwwiin rasuulaa guddichi lola badrii irratti wareegame eenyu maal jettan aduwwiin rasuulaa guddichi okay nama rasuula jibbuun beekamu kan lola badrii irratti du'e eenyu abu jahal kan rasuuli sallallahu alaihi wasallam fir'aun ummata hayyaati je abu jahal فرعون هذه الأمة هي من سر كتاتني لا لا أمة كافرة راتني هي أمة كافرة ترى أبو جهل غافي سدفا لجيسه ترى ما تقول بيلي سيدي بسمي غافي سدفا مجرم نتكانو منافين جدًا خرسول جبو أدوبي الرسول جدًا لولا بدري ترتي أجيفة مين أبو جهل هي جزاكم الله خيرا قالتهم إسلامانو الفادة جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة دعوتوت تي في إسلاما كتحلو المنما قرين أفرفا والدرقمي إساني طمرتني جراني جزاكم الله خيرا سنين جنة هنگا أمهدي تقري أفر خيسو ميسنة قرين أفرفا مو غافتهمته قصر الديبسيس نجرى ما شاء الله قرين تنقري ججبدو تورته إسان سرجي أحمد رياضي في أقسم بليسي أحمد بيا جرى أوروبا سويدي من رب البلاد غافين توقفا إسان غافتمن أكي تورته لولا بدري إرتي ورانا مسلمة إرّا نما ميقات وريقامي جنة ورجي أحمد دبسة دي إرّا غرى كود آفوريتي تسرفتي أركت نما كود آفوريتو وريقامي أولا ميدتو
akkasuma bilisee Ahmad nama 70 jettee nama 70 miti warri muslimaa yeroo sanitti 70 miti jazakillahu khairan biliseen gaafii tanan arkanne urjii Ahmad gaafii lammaffaa lakkoofsi waraana Qurayshii khallola Badriitti irratti wareegamee nama meeqaa jenne urjiin amma 70 jette biliseen illeen 70 jette isaan lamaanuu arkatanii jiranii muslimarraa nama 14 wareegamee warra kaafiraa moorraa yeroo sanitti nama 70tu wareegamee warri 70 booji'amee jechuudha. Gaafiin sadaffaa isaan lamaanuu gaafii sadeeffaatanillee arkatanii jiran aduwwiin rasuulaa guddichi lola Badrii irratti wareegame eenyu jennee gaafanne isaan lamaanuu Abuu Jahal jechuun deebisan urji Ahmad rabbi jazaasi haa kafalu fir'aawnu hadhihi al-umma hadiisa rasuulaan nu yaadachiiste kan rasuulli rabbi sallallahu alayhi wa sallam أبو جهل فرعون هذه الأمة فرعون أمة خيا جه إسيامته لولا بدري ترتي وريقمي جته ربين سبحانه وتعالى أدوي إسلام هندا نرها دمم سيسو جتا غافيلي سدين غافتمت أركتشوران أرجين أحمد قبطي تنا إنجفت جرتي وبليتي تنبيلي سين يالي قدو غوتي غافيلي سدين غافتمت خيسا غافي تك قفا دبودان غافي لما سرتي ديبست جرتي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء بقنا قبابا خنا وجين ترتي غاري يا ربي من أخلي أقولي تغري لغا جعلنا خولي قبله والجيبني بودنا خلد عن بهري ربي يتوجالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقا جزرحماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تكريتك جعلنا خولي قبله والجيبني كان يا خيرين نقجيه الجوع كان نراقدتو قد قمجو كان ربي سداتو خيدي زادوك ربي التمني نريد أوحدا خان الرائف وفرنت يا ربي من أخلي أقولي تقريدك جعلنا خولي قبله والجيبني بودنا خلد البهري بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا تي في إسلاما كتلو المنما هردفتوتا والدرقمي برنوتا إسلاما بقنا قبابا بودا ولد دي بنجر بقرب سبحانه وتعالى نجا ولد تندي بسيسنين جتشا بالبلتوتا لما ورا والدرقمو سرر راقمنا ورين سرر جرتان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما شاء الله بليين إسلاما مي درا مكاخي سناهمون بكبير ربي بالتنين ناهما جزاكم الله والدرا دوبان سميرة حبيب جدما مقالة رياض الرا سميرة جتة ايه رياض وبليتي لما فا سريان جامعة رياض الرا مستريان يوتي سريان اختار رياض جزاكم الله خيرا مستريا في سميرا بقى نجي انقر تي في اسلاما بالبلتاني سنين جتا قوباوا ودرقم توتا خينيا بقى نجي انقر تي في اسلاما سنين دولتن بالبلتاني سنين جتو انقر غافي ديبساتي تدبر دعوتوتا تي في اسلاما غري شنفار جيني جرا غري شنفا سميرا حبيب اكسو مستريا مختار سلمان مقالا رياض الرابل بلودان irratti hirmaachaa jiran gaafileen isaaniif qophoyte Samira Habibitu dura deebisa Samira نعم Abu Jahal namni ajjeese eenyu ijoolleeti xiqqoo lamaanii kan ajjeesee morma irraa kute Abdullah bin Mas'ud hayye ijoolleen xiqqoo lamaan san maqaan isaanii eenyu feenya Mu'aazii fi Mu'awwiz men dhageeffannagaa akka sirrii taate booda himna Musariha aye namni Abu Jahal diddiree laaffise eenyu
Bilaal. Bilaalitu diddiree laaffise. Akkas jechuudha yaada inshallah. Bilaal ayyee mustariha gaafiin lammaffaa siif. ayyee Naam. Oye. mustariha Niin dhagaa. gaafiin lammaffaa akki jettu sii dura deebisaa. Ijoolleen Abuu Jahal mammadeessite san umriin isaanii meeqa ture? Yeroo lola Badriitirratti Abuu Jahal dhufanii diddirte ijoolleen xixiqqoon lama umriin isaanii meeqa turte ijoollee san yeroo sanitti? Okay. yaali rabbi si haa laaffisu. Walaa hin beekne ustaaz. Sagantii shan hin beekne ayyee Samiira. Naam. 10 fi 12 natti fakkaata Allahu aalam. 10 fi 12 hayyee Samiira gaafii dhumaa. Namni Abuu Jahal sayfiin maquu irraa darbe Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. ilaalla kasirrii taate mustariha Aywa. mustariha na dhageessaa yoo na jala deemu jiraatte sagalee dhageeffachaa jazaakillaahu khayran akkan turre. Abdullah ibn Salul. Abdullah ibn Salul. hayyee jazaakumallaahu khayran waldorgomtoota marsaa shanaffaa Samiira Habiibii fi Mustariyaa Mukhtaar isin lamaanuu galatoomaa isiniin jechaa gaaffii deebisaa teessan asumarratti xumurra akka armaan gadii kanatti waan isin irratti waldorgomtan walduraa duubaan isinii himna. Daawwattoota keenya garee shanaffaa irratti warri waldorgomaa ture Samiira Habiibii fi Mustariyaa Mukhtaarii isaan lameenuu wanni irraa gaafatamaa turan waa'ee Abuu Jahal irraahi. Abuu Jahal namni mammadeessee diddiree hanga du'aatiin gahe eenyu jenne. Samiira Habiib immoo ijoollee xixiqqoo lama maqaan isaanii Mu'aazii fi Mu'awwiz jechuudhaan deebiste. Obboleettiin teenya Mustariyaa Mukhtaar immoo Bilaal jettee Samiiraatu arkate. Namni Abuu Jahal lola Badriitii irratti deemee mammadeesse hamileedhaan du'e jaanii isaa lafa dhooyinaan biraa fiigaa kutan ijoolleen silaa keessaa bahuu baattee keessaa hanga baasanii biraan deemanii du'e jaanii hanga biraa deemanitti ijoollee shabaaba xixiqqoo gana dardarummaa huwa olguutin Mu'aazii fi Mu'awwizii jechuu ijoollee taariikha islaamaa keessatti bakka guddaa qabdu Mu'aazii fi Mu'awwiz. Gaafii lammaffaa Mu'aazii fi Mu'awwiz yeroo lola Badrii san irratti hirmaatan umriin isaanii meeqa jechuun gaafanne obboleettii teenya Samiiraa Habiib 10 hanga 12 jettee umriin sirrii miti. Mustariyaa Mukhtaar immoo hin beekne jettee akka taariikha irra jirutti ijoolleen san yeroo san umriin isaanii 16 tahuutu himama. Allahu a'lam akkaan kitaaba irratti arketti Mu'aazii fi Mu'awwiz yeroo san dargaggoota umriin isaanii 16 jechuudhaan arke. Akkasii gaafiin sadaffaa eenyutu Abuu Jahalii diddiramee lubbuun keessaa bahuu deemtu dhufee morma irraa darbee yeroo jan Abdullah ibn Mas'ud jettee obboleettiin teenya Samiiraa Habiib deebiste. Mustariyaan immoo Abdullah ibn Salul jette. Abdullah ibn Salul munaafiqa guddicha maleedha. Abdullah ibn Salul san Abdullah ibn Ubay ibn Salul yoo ta'e munaafiqticha guddicha. Garuu Abdullah ibn Mas'ud nama maquu Abuu Jahal irraa darbee jechuudha. Kanaafuu obboleettii teenya Samiiraa Habiib gaafii sadeen gaafatamte keessaa lama sirriitti argatte. Mustarihaan immoo gaafiilee sadeen gaafatamte sadeenuu hin arganne. Samiiraa Habiibitu injifate. Baarakallahu fiiki jazaakumullahu khayran. Islaameenuu ulfaadha. Rabbi ilmii barnoota islaamaa isinii haa dabalu isiniin janna jazaakumullahu khayran. Obboleeyyan keenya hanga ammaa hanga marsaa shanaffaatitti deemnee jirra. Yoo rabbiin keenya nuu laaffise carraa garee lama ittiin keessummeessinu ni qabna jechuu gaafii garee lamaaf qopheessinu ni qabna.
hangasittuu bilbila irratti hirmaadha waan hedduu irraa barattanii jechuudha. Jazaakumullahu khairan. Guyyaa har'aa obboleeyyan kiyyoonni irraa haasa'u jiru waa'ee lola badrii keessatti taateelee taate lola badrii kana wal dura duubaan akkaataa isaa laalaa jirra. Wanni keessa naannawaa jiru hijiraarraa bara lammaffaa keessa. Jazaakumullahu khairan. Hanga amma hijiraarraa bara lammaffaa keessa hin baane. Tanaafuu jabaadha. Jazaakumullahu khairan. Obboleeyyan kiyya addunyaa tanarratti taariika rasuulaa barachuun akkuma arkaan islaamaa keessatti jiru shartiin gurguddoon sadii ta rabbi subhaanahu wa ta'aalaa gabricharraa barbaadu macrifatul cabdi rabbahu gabrichi rabbii isaa beeku macrifatul cabdi diinahu wa nabiyyahu gabrichi rabbii isaa beeku diin isaa beeku akkasuma nabiyyi isaa beeku nabiyyi irraa haasa'uu waan jiruuf jecha taariika ergamaa rabbi subhaanahu sallallahu alaihi wasallam beekuun waan akkaan barbaachisaati nurratti dirqamaa jechuudha. Maaliif jennaan gaafa qabrii gasseenne aktara hooliwuudii warreen muuziqaa hojjetan warreen filmii hojjetan warreen gurguddaa kanarraa miti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu gaafatu taariika ergamaa rabbi yoo barannee jala butamne isa jala deemne qabrii keessatti yeroo waa'ee rasuulaati irraa gaafatamnu deebisuu dandeenya isiniin jechuun fadha. Jabaadha. Jazaakumullahu khairan. Obboleeyyan keenya bilbiltoota sararra jira wal dorgomtoota keenyaan baga nagaan bilbiltan isaaniin jecha assalaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. Namni lama sagaleen teessan isin lamaanuu qacollotti hin dhageemtu mee maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa himu eegala. Jazaakumullahu khairan. Isin lamaanuu yoo laayivii dhageeffachuu jiraattan laayivii firaa dhaamsa sagaleen tiyyanat deebi'u jirti isin biraa bilbila keessan keessaan. Hello. Namni laayivii dhageeffachuu jiru firaa dhaamsa. Salaamu alaikum ukti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Janna yoo dandeesse mee laayivii yoo si biraa banaa taate firaa dhaamsi. Hayyee. Sagalee tee biraan deebi'u jirti. Jazaakillahu khairan. Hayyee maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa hima. Baarakallahu fiikum. Hafite. Hayyee amma maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa hima. Ni dhaga'ama? Ni dhaga'ame. Okay, hayyee. Salaamu alaikum. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hayyee isin lamaan wal dura duubamne maqaa keessanii fi bakka irraa bilbiltan naa hima yoo sirriin na dhageeyu jiraattan. فايزين زين أنا السعودية العربية رياض الرا. Faa'izoo eenyu jette? مزه. Muuzee? آه. Faa'izoo muuzee. Hayyee. Riyaadi? Basta sagalee itti fudhatee. Hayyee uktii maqaan kee eenyu eessarraa bilbiltaa ta'u? Anis Riyaadirraa. Maqaan kee eenyu dura? Hello? Hello. Uktii maqaa kee naa himi bakka irraa bilbiltu wajjin. Jannaa Isfiin jedhama Riyaadirraa. Jannaa maqaa kee himuu maatitti? Himadhee baristaas. Ani dhageessaa amma Isfiin jedhama sirriitti? Riyaadirraa. Na dhageessaa? Sin dhaga'a. Obboleessa Faayizoo na dhageessaa atilleen? لقى. Hayyee jazaakumullahu khairan islaamaanuu baga nagaan gara TV islaamaa wal dorgommiidhaaf bilbiltaniin isiniin carraa gaarii isinii hawaa gara wal dorgommiitti deemna. Daawwattoota TV islaamaa garee jahaffaa irra geenye jira. Jaree jahaffaa keessatti warri wal dorgomaa jiran obboleessa keenya Faa'iz Muzee Riyaadii fi akkasuma Jannaa Yuusuf magaalaa Riyaadirraa isaan lamaanuu bilbilanii irratti hirmaachaa jiran. Namni gaafii jalqaba dura gaafatamu Faa'izoo gaafiin jalqabaa akki jettu qiblaa musliimotaa tan jalqabaa eessa turtee Jannaan dubbatiin hangam maqaa kee dha'u? Okay. Hayyee Faa'izoo أيه. qiblaan muslimootaa tan jalqabaa eessa turte? Musliimoonni jalqaba gara kam gara galanii salaatuu turan? يا رجال كباتيفو. Gaafa salaanni dirqama godhamu rasuulli gara kam gara galee salaatuu ture qiblaa godhatee? برا الشام. Gara Shaam. Khusuusan Shaam tun biyya hedduudha walitti gara inni gara galee salaataa ture san naa himuu dandeessaa?
Garam kibla baati salaata ture. shaam tun biyya hedduu hayyee jazaakallaahu khayran shaam yoo jettee achirra fixannee janna لا رسول ربي صلى الله عليه وسلم تكانوا مسلمون جلقبا رتي غرا خم غرا غلني صلاتات رن قبلان جلقبا ايستو غير مسجد الأقصى غرا مسجد الاقصى اقصى ايه جنة غافي لما فاسي جلقبا غافتم هيه قبلان تون لما فا غرا خمتي جيجيرمت اما غرا مسجد الاقصى غرا غلني صلاتات رني جته اچرا غرا خم جيجيرمت غير مكة جرمتي غرا مكة اوكي فايزو قبلان اي شامر را غرا خم جيجيرمت بودرتي ربي سبحانه وتعالى غرا خم غرا صلاه اجي مسلموتان شام جتي غرا يرو درا شام الرا غرا خم غرا جين غرا مكة فايزو كافي سدفا دغيفدو هجرة را برا ميقفا خيس قبلان مسلموتا تنجيجيرمت غاف قبلان شام الرا غرا مكة تجيجيرمت يتيمي هجرة را برا ميقفا خيس هجران تو ما وانين كعبة قبلة يشوفي قبلة جيرمون والله إن بين هي جزاك الله خيرا فايزو جبادو سري جرتا ملي جبادو جرتا جبادو جنة لا هجرار را برميك أفا خيس خن أكاتي جتت مسجد الأقصى را قبلة مسلمة غير مكة جيرم تيجت غاف جيرم تسن هجرار را برميك أفا خيس غاف ربين فولي وجهك شطر المسجد الحرامي جي رسولتي مسن راس دفع وقاس دفع جتي الله أعلم الله أعلم وقاس دفع أيه إسلامانو قالتهم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء دعوة تي في إسلامك جلو المنما غري جهفات غرين كيسو ميساتو غري جهفا خيستي فائز موزي أقسم جنة يوسف إسلامانو مقالا رياضي رابل بلودا والدرقما تران غافيلي سديتو إساني فدياتي غافيلي سدينو أكا اتفاكاتي إسان لمانو ديبساني جران غافيلين إسان غافة تماني في ديبسان إسان كنن أكسم ديبسان سريا كارمانغا دي خانتاتي غافين جلقبا إسان غافة تمن قبلا مسلموتا تنجلقبا إيسا ترتي جيتين غافة دي فائزو موزي بيا شام ترتين انجي قبلا شام جنه من دندينيو شام تن بيا هدورا شام جتون فلسطيني شام جتون عراقي شام جتون بيا هدو ولدو في شام تها بيا افرموشاني تنافو شام جتون دندينيو خصوصا بكة رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحابو تساوى جنجل كبا ورا امانيسان غافا مكة انجرن اتقار غلاني صلاتو تران ايسا يو جنة قبلان إساني وجهي إساني غرغلچاني باقي سان إيسا يوجني شام جچون دندينيو وبليتين تنيا مسجد الأقصى يتي بيت المقدس يجو أمني مسلمة جلقبرتي قبلان مسلموتا غر بيت المقدس تورتي غر بيت المقدس تي صلاتو تورن غر بيت المقدس غرغلاني جچو أكا أما نتي مكة غرغلي صلاة نخنا رسول جلقب غافة صلاة جلقب تركمت غرمو غر بيت المقدس غرغلاني صلاتو تورني جچو جنة سر تركته شام فايزون نركنه غافي لما فا هي أشر راجع خمي جيرمت جرا بيت المقدس ترته سرين بيت المقدس راجع خم جيرمت جنان إسلامانو مكة جاني إسلامانو أركتن فولي وجهك شطر المسجد الحرام ربي سبحانه وتعالى جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قرآن خيست أجي رسول لك إبلاسا مكة تجرجلي كعبة تجتو كعبة مكة قوتو جرجلي صلاة النبي بك كعبان جرت سنتي جرجلي صلاة نجتو غافين صدفة إسانتي الدم باسنو غافي أنا هجرة رابر ميك أفاخي سخن قبلان مسلموتا تنجل قبا بيت المقدس ترتجرا مكة تكانوا كعبة تجيرمتي يروجنو فايزون هم بيخو جئ جنان مو هجرة رابر سدفا جتي سلمانو هن أركن قبلان مسلموتا زمن إسين جيرمتي هجرة رابر لما فاخي ستي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم كافيلة سدين غافة ميف
faa'izoon gaafii takka qofa sirritti harkate jannaan immoo gaafii lama harkachuudhaan injifattee jirti. baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khayra aljazaa wa ahsanallahu ilaykum. inshaallah garee irraamaayyii keessummeessina garee irraamaayyii sararra jiranissa. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله بلين إسلام بقى نجيا انقرا تي في إسلام ببلتن سنين جتاج الكبرت مكافي سنيفي بكا الرابيل بلتن ناهي منك نجار قارتن سنجافر. كانوا بقرأ ما سعودي عربية. مكافي سوتا ناهي موبلسو سجلت الفودي. ما جتين أجي والله إني ممروانا تيجي. Gaaddisa Siraaj Saudi Arabia irraa magaalaa Riyaad. Hayyee Gaaddisa Siraaj. Saudi Arabia irraa magaalaa Riyaad. Riyaad. Ukhti eessarraa nuu bilbilta maqaan kee eenyu? Qamariyaa Isa Riyaadirra. Qamariyaa warri Riyaad kun hin danda'amne. رياض 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 جزاكم الله خيرا دعوتوت تي في اسلاما قچولو المنما غري تمرار رغينه جرا غري توربه خيسمه سدم ربي نولافسه غري توربه فارت وري بلبله ولدرغم فقوباوا جرو وبلس خيني غاديسا سراجي في قمريا إساتي سلمانو مغالا رياض الراب بلبلاني سلمانو چرا غاري سنين جنة غاديسا سراجي خغافي جلقبا غافتم سغله كسر دغيسا نغا غافين تي جلقبا كيجتو رمضان صومنون باتي رمضان تنا صومنون أيه هجرار را برمي كفاخي سجركا مغودمي غافا رمضان صومنون دركا مغودمي سن هجرار را برمي كفاخي رمضان نكوني أما غاكيت الدباس نو أوسو رسولي غافا مكان جرو أما كودا سدي غوتو تكان صومن ننجرو ربي صومن دركا ميرتنغون إيغبك أتنبودا رب سبحانه وتعالى صومنا دركام وقال هجرة ربرمي كفاتي هجرة وقت كفا ايه ان شاء الله ايه قمريا نعم وقت كفا عتيل انت كفا ما شاء الله جزي ما شاء الله جوان سري قوتن حسينا انو ما جاء جزاكم الله خيرا جافي لما فا قمريا درقا فتم نعم akkasuma wanni itti aanu gaawaa arkaan islaamaa shahaadaadha salaata shahaadaa fi salaamii makkuma irratti eegalanii wanni dhufte waani fi ramadaanaa fi zakaadha amma gaafin lammaffaa zakaanoo hijiraarraa bara meeqaffaa irratti dirqama ummata muslimaati irratti taate bara tokkoffa tunileen tokkoffamu maasha Allah sirna dhaggeeffachaan turre jechuudha. Gaaddisa. Eewa. Amma waan inoo zakaa baasuun hijiraarraa bara meeqaffaa keessatti dirqama godhamte? Hijiraarraa bara sadaffaa. Sadaffaa. Taale immoo takkaffaarra gara sadaffaatitti hambassa. Galatamu jazaakallahu khayran. Gaaddisa gaafiin sadaffaa si eeggatti? Eewa. Gaafiin sadaffaa akki jettu? salaatni iidaa salaata iidaa jalqaba rasuulli rabbi salaate salaatni iidaa sunnaa godhamuun hijiraarraa bara meeqaffaati gaafin teessan sadeenuu waa'ee hijiraarraa bara meeqaffaa jetti amma salaata iidaati bara jahaffaa qamariyaa نعم برا sadaffaa أيه أوكي جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إسلامانو هدو غلطو ما ونين سنين جو غرو إسلامانو غافي سدينو سرتين أركان غافي نسني تيدا ما كمين سنقول سنين جيس ها رمضان زكاة صلاة إيدات نسان قافده إسان لجو بهن جزاكم الله خيرا بارك الله فيك إسان لمنو قافي تنسرتين أركانه قافين رمضاني قافا خم دير كما قولنا هجرار برمي كفا أكسوم الزكان هجرار برمي كفا تتي دير كما قولمته أكسوم صلاني إيدا سنة قولون رسول صحابو توجين صلاتون هجرار برمي كفاتي قافي ليس دين كنان قافده
gaaddisaan tokkoffaa sadaffaa jahaffaa jeetaan tokkoffaa sadaffaa jette isaan lameenuu gaafii tana sirritti hin arkanne gaafiin sadeenuu deebisuma wal fakkaataa qabdi asumarratti haa goolabnu na fakkaata obboleeyyan islaamaa daawwattoota TV islaamaa salaatni leeylatul israa wal mi'raaji rasuula rabbii tirratti kan dirqamate osoo makka jiraniiti rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam makka irraa gara beeytul maqdis imalee beeytul maqdis irraa samii ol bahee dirqama salaataa rabbi irraa nuu fidee dhufe osoo makka jiraniiti salaanni dirqama irratti tahee jechuudha akkasuma shahaadaan gaa dirqama namni yoo laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah amane malee salaanni hin jiru zakaan hin jiru soomanni hin jiru maa fi shee tanaafuu laa ilaaha illallah fi salaanni makkatti dirqama ta'an waan ramadaana zakaa akkasuma hajjiin ammoo eega madiinatti godaanan booda keessaafuu gurguddoon ramadaanaa fi zakaan hijraarraa bara lammaffaa keessa rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam baqatee okay lolli badrii dhumee lola badrii booda soomanni dhufe zakaan illeen akkasuma hijraarraa bara lammaffaa keessa dhuftee jechuudha taatee jalqabarra wanni nan haasawa ture guyyaa irraa wanni wajjin laallu hijraarraa bara lammaffaa keessatti waan tahee wanni asii oli gaafatamtan hundinuu hijraarraa waan bara lammaffaa keessatti taatee jechuudha insha Allah obboleeyyan kiyya yoo rabbii subhaanahu wa ta'ala nuun fedhe torbaan dhufu daqiiqaa 5 hanga 10 waan irraa isin gaafadhu tana irraa isin barsiisee isin gaafadhu malee xiqqoo kompleeniin daawwattoota keenyarraa komiin ka'aa jirti akka nuti siiraa dhageeffattan wanni ustaazonni garagaraa laayivii irra bahanii barnoota barsiisaniif akkuma nuti hundinuu barumsa irraa fudhannuu fi yoo barumsa baratamu kana hunda laaftutti ilaalaa deemne haalli itti barannu hin jiru yoo takkaan madarasaa baranne yoo takkaan waan namni dubbatu kana dhageeffanne waa barachaa deemna rabbi subhaanahu wa ta'ala haala nuti mijjeessine kagaafii deebisaa kanaan warra ilmii diina islaamaa baratu nu hundaahuu haa godhu jechaa gaafiin guyyaa har'aatiif qopheeffanne tan hanga ammaa turte warreen wal dorgoman akka dheengaddaatiillee gaafiin hedduu jajjabduun turre nama hedduu gaafii taariikaa hedduu gaafiilee tana nashiidaalee ustaazan adda addaa keessatti raayyaa abbaa macaafaa hedduu keessa warra abuu jahal ajjeesee fi waa'ee lola badrii kana baay'ina isaaniitii fi kana yeroo hedduu ni tuqama kana laaftuun sehee akkuma laaftuu seesanitti namni hedduun deebisaa sirrii arkatee jira hedduu galatoomaa isiniin jenna ammallee jabaadha torbaan dhufu wanni irraa gaafatamnu salaataa fi maarree kana booda hijiraarraa bara sadaffaa booda maaltu ta'e yoo dandeenye bara sadaffaa keessa dhaabbanne bara sadaffaa keessa taateelee taatee fi waan garagaraa laalla inshallah akka ammaa tanatti goggoodduu isiniin gaafadhu fuula duratti daqiiqaa 5 fi 10 waan irraa gaafatamtu tanarraa xiqqoo ibsa isinii godhe akkasitti deebisama isinii himu jechuu bar ibsa isinii godhu ammuma barattanii ammuma gaafatamu wanni ammaan isin gaafachuu jiru akka barumsa barattanii dabartan yaadachaa jirtammoo qalamni waan qabe gadin dhiisu jan gowwaa fi qalamni waan qabe gadin dhiisu jan tanaafuu namni waa baratu waan baratu san qomatti qabachuun akka muhimmiidha lawlaa kitaabiyaa akkan jenne gaafa gaafiin gaafatamte warra kitaaba irratti yeroo baratu waa barreeffatu jira waan barreeffatu tana deebihee hin qayyabanne deebihee qo'atee sammuu keessatti hin qabanne jira gaafa gaafiin gaafatamte lawlaa indii kitaabiyaa osoo kitaabni kiyya bira jiraate maaluma qabaa jira guyyaa irraa maaliif wanni inni gaafatame san hunda kitaaba irra barreessee jira kitaaba beeka malee ati hin beektu jechuu ati wanti beektu waan sammuu keessatti jiru maa hufidha waan sammuu tee keessatti siigaltee qabatamte maa kutiba hufidha okay wanni barreeffamte ni haffazamtii jahanii wanni immoo barreeffamte ni irraanfatamtii nusiyaa akka jechuuti tanaaf obboleeyyan kiyya waan baratamu tana yoo dandeenye qalamaa fi daftara wanni nurraa irratu hin jiru teenyeetu dhageeffachuu jirra haa barreeffannu akkuma taariika warra biraa itti dhimmamnee beeynee haffaznuti taariika sahaabotaatii fi taariika rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam haa haffaznu haa barannuun isiniin jaha wanni irra gaariin wanni waan kana sagantaa tana laafaa isiniin godha ani utaalee waan taariika rasuulaa asii achi walillaaqee asii utaalee achi dhaqee isin gaafachaa jiru wanni gaafachaa jiru tartiibumaan dhaloota isaatirraa gara hijiraa dhufne hijiraarraa bara tokkoffaa bara lammaffaa bara sadaffaa bara afuraffaa jenne inshallah yoo rabbiin nuun fedhe hanga du'a rasuulaatti deemne du'a rasuulaa booda immoo zamana khulaafaa
الراشدين زمن خليفوت أدى أدى سن إسلام ما كما كتورته ولين خلال تهاجج والبرسيسة يوم مخان سنين جباتو تاتي دورت برنوت آنسا حال سنين والقافة نتنافو قبيتنا هدو هردوفا إيغا إراباتا بودو يوا برچو فيتن والدرقمتني مويتني انجفتني دبرو قف وصون تاني بيتني نما برسيسوف سموتك أبتني أروتا دفوف دبرسوفي خنوتي بارچا جرو تناف وبليان كي وبليان إسلاما وان برنتنا إر ديبينيك أيباني قومتي حقبا نوسنين جاچا سغنتان قويا هنگا أرات تورتي هنگا أما تانا تورتي وري هنگا أما بالبلون ياد خيسان كان نجون أكسوما يالو نوجين تورتن رب سبحانه وتعالى جزاته سنها خفلو بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم إسنين جنة أكسما ورين هنگا أما بالبلتنيج أران أركتين هندا رب سبحانه وتعالى صدركا علمي تهاني أجيفتشو إسنها خطبو إسن اللين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم دعوتو تخينيا قبيلة تي في إسلامة الرئيسيني دبرتو هندا دوخا بوتاني أكا هردوفتن غمانومان إسني دامنا يا رب إنجي دقيقة مراسة بودا صلاة سلانة خوالي ديبنو سغنتا مع القرآن وخين قرآن وجيني أنماتو إسني ديبه وهي قرآن في أكاتا تجويدا في برنوت قرآن ولله لا جتشو أتي بودا مو يا رب نولافي سيقويام قويا فتواتي شيخ خين الشيخ أنوار يوسف قلقل ساعة سجل نبرا اسم برا مو أكا سعودي في بيتين أورومياتي صلاة الصبح بودا شيخ أنوار يوسف أصدفو دان واي إسلامات الرا أحكام إسلامات الرا وان اسم إبرا غافيلة اسم غافة تمتن غافيلة بريفمت ديهاتي غافيلة سجلين إرقمت أكسم غافيلة اسم سدودا غافة شفته سنف خان دي بسا ربين إسان بيسيسي اسم اتخننت سجنتا سني سوردوفا اسمين جنة أكسم غويا بروتي في إفتاني سجنتا هدو تجرى سجنتا لي تي في إسلامات الرا دبرتنا هردوفا وإرا برچا ولين ترتي هاغونو تي في إسلام برد أبني ولين هاغود دسنو سنين جاچا سغنتا غويا الرأس مرتين غولبا هذا وبالله التوفيق وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربي من أخلي أقولي تغريدها جعلنا خولي قبله والجبني مدرا خلد البهري ربي يتشوال جالنا يا إخواني أكا سهاب تدراني أقول ما فكيساني والردابة برقا إذا رحماني جلا نوها قدويني يا ربي من أخلي أقولي تكريتها جعلنا خولي قبله والجبني مدرا خلد البهري كانك يا خيري نقجيه الجوع كان نراقدتو قدا قمجو كان ربي سداتو خيزي زادوك ربي التمني نريد أوحدا خل الرائف يا ربي من أخلي أقولي تغريدك جعلنا خولي قبله والجبني مدرا خلد البهري